Gara oduuwwan keenya itti aananitti wayitaa ceenu ammoo ajjeechaan godina Baalee aanaa Diinshootti dargaggoo Saadiq Haji Ibrahim irratti raawwatame qaamota nageenyaa mootummaatiin kan raawwatamedha jedhu abbaan, obboleessii fi soddaan isaa OMN'f yaada kennaniin. Ilmi koo kan ajjeefame oromummaa isaatiin qofadha jedhu abbaan isaa Haji Ibrahim Hussein. Maatii Saadiq Ibrahim Hussein kan dubbise Dajanee Guutamaati. Maqaan keessan eenyu? Haji Ibrahim Hussein. Ani abbaa ta'a. Walumaa galatti maaltu ta'e sana nutti himamee bal'isaati. Amma wanni ta'e mucaan kiyya shifeeraa makiinaa qabaa, makiinaa saniin osoo karaa deemaa jiru Diinshoo bakka Keellaa jedhamutti achitti humni poolisaa Diinshoo qabanii birrii kenni jennaan birrii inni kennuu dhabnaan bakka rasaasaan dhahanii duubaan xiyyiitiidhaan gommaallee jala dhahanii eegan rasaasaan dhahaniitiin akkasitti narraa ajjeesan. Garuu garri mootummaa yookiin gara poolisiitiin wal dhabdee namoota lamaa gidduutti ta'een kan ilmi keessan ajjeefamee jedhu kanarratti sin maal jettu? Soban kanan soban ilmi kiyya nam tokkoon daa'ima xiqqaa guddaan aanaa Diinshoo dhiisaa godina akka Baaleetitti nam tokko wal dhaban qabu kana tooftaa ittiin wanta jijjiirataniitiin akkana godhan malee namni rasaasa qabu namni biyya bulchu jara poolisa Diinshooti achi keessatti narraa rukutanii ajjeesan malee tooftaadha kun. Maaliif ilma keessan sinirraa ajjeesan isinitti fakkaata? Mucaa nama mara wajjin jira. Ilma Oromooti nama wajjin jira. Oromoo hunda gargaaraa kanaaf jecha wanni ajjeesaniif kana malee waan bira rakkoo biraa hin qabu mucaan. Ani uummata Oromootiin illee mucaan kiyya kun akkanatti osoo dalagate osoo xaaru uummataaf osoo xaaru bu'aa fiitiif uummataaf illee osoo xaaru akkanatti rasaasaan narraa dhahanii halkan sa'a sagalitti narraa dhahanii narraa ajjeesan uummanni Oromoo bakka jirutti na haa beeku. Akka bilaashatti inni du'e miin isaa akka bilaashatti jigee xiyyiitiin nyaataniitiin mootummatu ajjeesisiise. Kana mootummaa ajjeesisiisee mootummaatu harka keessaa qaba. Kanaaf mootummaatti maal ergaa maalii qabdu mootummaadhaaf? Sababni ajjeefamee akka maal ta'e komii irraa qaba. Maaliif akka ajjeefame komii irraa qaba mootummaa. Obboleessaa fi soddaallee na bira jira kun obboleessaa fi soddaallee na bira jira irraa kun dhaga'uu hin dandeessa. Akkam jirtu? Akkam jirtu eenyu jedhu? Ani Suleyman Haji Ibrahim jedhama obboleessa isaati. Mee Suleyman Saadiq kamitti akka ajjeefame mee immoo ati waan nutti himtoo jiraate? Saadiqoon konkolaataa qabaa, konkolaachisaan illee isuma Diinshoo keessatti halkan sa'aatii 9tti rasaasaan rukutamee nu jalaa du'e. Eenyutu rasaasaan rukute? Warra mootummaati badii tokko malee isaan amma dhufanii nama biraattu ajjeese qarqaaraa isaattu ajjeese maali jedhanii dubbiin osoo ifa jiru osoo rasaasni kaasoonii duubaan seenee isa dhahuu argan nama biraattu ajjeese maali jedhanii irra faaluu fedhanii mootummaadhaaf ergaan an dabarsuuf uummanni Oromoo maaliif dhuma badii tokko malee Oromoo ta'ee qofa maaliif du'a ajjeechaa fi reebichi nurraa haa dhaabatu waan jedhu ergaa dabarfadhaan. Erga obboleessi kee du'e qaamni mootummaa sin dubbise jira yeroo ammaa kana reeffi isaa eessa jira sadarkaa akkamiirra jira qaamni mootummaa sin dubbise jira? Ka biraatu itti dabaluudhaaf kalee wal dhabbiin uumamee jira. Uummata afaan deebisanii nama qarqaara ajjeese maali jedhanii uummata tokko afaan kaahanii ummataa fi ummata walitti buusuuf deemaa jiranii. Reeffi isaallee jechuun amma qorannaadhaaf gara Finfinnee deemee jira. Maqaan kiyya Xaahir Kaddir jedhama. Ani mucayyootii fuudhe mucaan kun. Hojii aanaa Diinshoo jecha makiinaan itti yaa'anillee makiinaa paarkii waan qabatama qabu kun amma taarkaa isiitu qorannee isinii kennuu dandeenya. Makiinaa paarkii ta'ullee gabatee isiillee isinii qorannee amma isinii kennuu dandeenya. Uummanni Oromoo akkanatti dhumaa jira. Kana uummanni Oromoo marti akka nu dhaga'u barbaada. Osoo wanni takkanatti har'aamiin bulchaan godina dhufeetiin makiinaa bira ga'ee osoo akkamitti dhaamte jedhee makiinaan hin laalin jecha aanaan Diinshoo qabatu jedhee gargaaraa isaatti ajjeese jedhan guddisee nutti dhagahame. Kana uummanni Oromoo marti akka nu dhaga'u barbaadna gocha aanaa Diinshoo irratti dirakamaa jiru kana. Uummanni Oromoo marti nu dhaga'ee akka nu balaaleffatamuu barbaadna. Niini ilma keenya akka nu barbaadna diinee gabaabaa keessatti.
Dhimma kanarratti kan dubbifne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Diinshoo obbo Muusaa Amaanoo ajjeechaa dargaggeessa kana eenyu akka raawwate wanti adda baafanne hin jiru jedhan. Hello, akkam bultan? Nagaa. Obbo Muusaadha itti gaafatamaa nageenyaa aanaa Diinshoo. OMN irraan bilbiladha jedheen jedhama. Kaleessa du'a dargaggoo Saadiq ilaalchisee har'a maatii isaanii dubbifneeti turre. Poolisii naannoo sanaatu nu jala ajjeesee wal dhabbee namoota gidduutti uumamee miti kan jedhu nuu kennan maatiin gurbaa wareegame. Kanarratti yaada maal qabdu? Namoonni addaan baafne jiru agarsiisa. Anillee naannoo kanan turre. Kalee gara sa'a 5 galee. Addaan baasaa jira kaasee abbaa fedhallee ta'u qaama kamiyyuu ta'u qulqullaa'aa jira. Amma ammaatti dagaltanii wanta odeeffannoon qabdan jira? Kanaa qulqullaa'aa jira kaawwantichi rakkisaadha. Wanni halkan uumame natti fakkaate. Qulqullaa'aa jira. Qaama kamiyyuu qaama diina ta'ee qaama mootummaa ta'ee adda bahaa jira waan ta'eef kamiyyuu ta'e seerri qulqulleessaa jira. Sini itti gaafatamaa damee nageenyaa kan aanati? Egaa adda qulqulleeffattanii booda tarkaanfii akkamii fudhatama amma ammaatti wanti hojjetame jira? Inni booda waan adda baafte san irratti tarkaanfiin ka seeraatti fudhatama qaama kamiyyuu ta'e. Haga ammaallee qulqullaa'aa jira. Amma ammaatti wanti odeeffannoon argattan jira? Haga ammaa wanni kanaa jennee adda baafne hin jiru. Bulchaan aanaa Diinshoo Hasan Ibraahimis qaamni dargaggoo Saadiq ajjeese adda hin baane jedhaniiru. Abbootiin alangaa aanaa fi godinaa qorannoo irra jiraachuu isaaniis ibsan. Hello, akkam bultan? Nagaadha. Kaleessa dargaggoon tokko aanaa Diinshootti akka du'eedha. Waan kaleessa odeeffannoo kennitan irratti namoota waldhabdee namoota lamaan gidduutti kan jedhudha. Garuu har'aa warra isaanii yeroon dubbisee jedhutti gama poolisii mootummaatiin nu jala ajjeefame kan jedhu komii qabu. Isin har'atti odeeffannoo addaa qabdu kan kaleessarraa qaama ajjeese addaan baafattanii? Hanga yeroo ammaatti nuti qorannoo irra qaamota waan kanaan shakkaman jennu guutuu isaa yeroo arganne irra dhaabbanne namoota to'anneetiin qorannoo isaa geggeessaatiin jira. Qorannoo kanaaf immoo abbootii alangaa godinaa, abbootii alangaa aanaa, kutaa qorannaa godinaa fi sadarkaa aanaa dabalatee guutuun isaa dhimma kana addaan baasuudhaaf qorannatti jiranii wanti addaan bahee waan hin jirreef kana jechuun ammoo nuti yeroo ammaa kanatti. Gaariidha. Garuu gama tokkoon poolisiin achi wal dhabdee namoota lamaan gidduudha kan jedhe sana sin attamitti ilaaltan? Wal dhabdee akkaataa taatee makiinaa keessatti taate gocha gubbaa kana ilaalan irraa ka'anii waa wal dhabdee nama lamaan achi keessatti miidhaan irra ga'e fakkaata kan jedhu irraa kaasan natti fakkaate. Kaasitiin sun ammoo akka dhimmichi qulqullaa'ee addaan bahutti kana waan kanatu ta'ee jenneetiin amma yeroo ammaa kana dubbachuudhaaf ammoo haga dhimmichi qulqulleessinee addaan baafnutti eeggachuu nu barbaachisaa jechuudha. Gaafa qulqulleessinee addaan baafne biyyattis ni qaama dhiyaate garagaraattis ifa isinii goona. Hedduu galatoomaa bulchaa aanaa Diinshoo obbo Hasan egaa nutis hordofnee yeroo wanti isaa qulqullaa'ee odeeffannoo irraa fudhannaa hedduu galatoomaa.